سني أسوهين جدي كاسة دبما بفاير كمانا في عشان فيديو سن دفني موت يجونو برهن ترنو تدبلماني نوجي كافي كنا قدني والفاتن مالش أنقل جدي سوان عندنا باي ذا واي فيديو كنا سيدو دافع ما ممكن يعني دي أمو ما قال أنا ساعتي سوي فيديو كنا Guyyaa qiyaamaatiif daandii sajaadatee dhaloonni har'aa شيشوار كتشا سنتين ماشينا بونا داكو ماشينا شكرتي داكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو فري فاميلي سبسكرايب لايك كومنتي بريسو لنا كججبيستن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تفجلتمتو تهردفتو تكنا بقى جراتن جتشا إيجا هالروان أدك بتوقفي جرا كيسمو تجلتمتو تا كايسين أكان جلتن كبتي دفي جرا أكا كجاي باتبتسمتن أبديك أبا جمان جام إساني سندا وطا ندفو بقى نجان دفتن ما تجاللا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو كبجمتوتا دعوتوتا فري فاميلي جرتني أكم جرتني نجا جرتني نجا بدأ الحمد لله كذا تربي إيجا فري إنجا مكانه نوافرتي تنيني هردفتو تشي وجيني ونوبرسيس باكس ما تيجي channel isi terus نوبرسيس رافع نوافر كده قدّا كلا دومي سنجنا كاشان يوان سيرتي iya nile karmayani kiya yani nu kabaje gar channel ke biro pero ke gudda sigara te panna da to ni ke ummu fri family jam moto akam jetta naga ke sani payara na isha na ve tan jere din adi ka marti ke sanne na ve ko watta jiran ke sanna ve tani wala ni be na sama wal barana an ga fi si isinilla chaanalatti kaadha namoota reef lafa ol ka'aa jiru jettanii osoo na hin tuffatin maatii maraan akkanatti gaafa dhuftanii mana kiyyatti argamtan dhugaan waanuma gaafachuu oduu irraanfadhe. Dursee guddaa takka galatoomaa isiniin jedha. Gaafi nuti gaafatti barbaadullee wahuma sasalphaa wahiiti gaafi waa'ee biyyaatirra jechuudha. Waa'ee ani kaasatan amma fa karoora haarawaa ba'e kana irratti Ashatillee viidiyoo san hojjettee jirta nuti immoo iyyuu warra galluu fi tattaafataa jiru kana keessatti waa asii binnee achi kenne nu harka darbanii aarurra osoo immoo iyyuu jechuudha. Asii waan tokko qabannee hin kaane atillee jalqabatti viidiyoo isa waraabdeetu gadhiisu keessatti galatoome anillee sanumarraa waan tokko akka gaafii asirratti sin gaafadhee naa deebiftaniin barbaadu jechuudha. Haye wara kongau cara lagi yang tu pandai nak kau jadi rutan kan unjer teh himoto wan tu pada menjuru nam tikar ke ni baka gudda gaya atas nu apero ke tin gudda gara to binu kau je mu akas nu unjer teh jaka si tin rusu ke thille gudda gara to mesin jana boleh tiar ap se haka baju ega ane dursa gafi je tin dursa by the way ane Aisha magafi le satte esarra kerutele satte ega Asha ndaka dirtu birra nika hordoftoota keenya ka baay'inaan nu beetu jennee yaadna hordoftoonni Ummu Firii by the way Ummu Firiin gama kanaan nu affeertee chaanaalii isii irratti bifa kanaan affeeruun kan kee dhugaa dubbachuudhaan baay'ee natti tole. Affeerran kun by the way affeerra yeroo gabaabaa keessatti itti yaadamedha. Haa ta'uti garuu milkaa'ina baay'ee guddaa kan argatu abdii guddaan qaba akkasumas immoo namoota hedduu wal birallee yaada babbareedaa akka wajjin jiru abdii guddaan irraa qaba. Akka isin jette namni jalqabumarraa ka'ee bakka guddaa ga'a. Namni dursa akkuma dhalate ka'ee dhaabbatee hin deemu. Isteeppi namni keessa darbu keessa darbitee sadarkaa dhaabbatee mallee immoo sadarkaa nama biyya bulchuutti gaafa waan ta'eef Ummu Firii irkitanyaan Oromicha kana mamarifatan keessan ka hordoftoota keenya kan gama lacheetu dhiifamsi jecha. Abdii guddaan irraa qaba jechuun Ummu Firii bakka akka sadarkaa guddaa jechuun ni abdadha maaliif nama hojjetu cimtuu fi abdii kun kutannedha. Akkuma san immoo kallattii hojiin isii baay'ee nama gammachiisudha. By the way ani haala yeroo irratti dubbachuu kan keetise mata duree kana qabattee dhufuun kan kee baay'ee natti tolee jira. Haalli yeroo kun waan baay'ee diippilii biyya keessatti illee waan gaafii deebii uummataa ta'edha. Namni maaliif nanti obboleeyyan keenya kan biyyarraa jiran sun jireenyi kun kan yeroo gabaabatti malee kan yeroo dheeratii miti. Inni sun kontiraataa jechuudha.
yoon immoo jireenya yeroo gabaabaa achi jiraannudha jechuudha. Kanaaf mata duree kana qabattee dhufuun kan kee dursa baay'ee natti tolee jira jechuu barbaade. Hayyee gargaara barreessituu kallattii maaliin gaafii kee itti nuuf hoftaa siin jedhaan. Tayyib. Ulfaadhaa jedha abbaa mammee guddaa takka galatooma akkasuma haati mammillee ulfaadhaa guddaa galatooma isiniin jecha mee sababni karoorri haarofti kuni baheef maalii wanta beeytan haga tokko irraa nu ibsa. Achumaan karoorri bahe kuni miidhaa qabamu faayidaa qaba isa. Egaa karoorri bahe kuni wantoota adda addaa of keessaa qaba. By the way akkuma waliigalaatti wantoonni haga ammaa dhuggaman gara wantoota 38 caalu baay'een isaanii. Kana keessa irra jireessi isaanii maalidha wantoota elektirooniksii wantina wal qabatan wanta mabraatii wal qabatanii fi akkuma san immoo wantoota nadaajidhaan beenzilaa wal qabatanii jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana baajaajiin biyya keessatti akka bitamne dhorkamee jira, kan galle dhorkamee jira. Wantoonni maal jedhaman rifeensa shishaa bichaa osoo hin ta'in wantoonni meeshaa xiqqaarraa gurguddaati jechuudha. Meeshaawwan akkasii sun hundi yeroo ammaa kana uummata keessatti gaafii ta'ee jira. Kana jechuun immoo akka gama mootummaatti kan qabxii kana qabateetiin akka meeshaaleen kun hin galle kan wanni taasisanii fi doolaarri biyya alaatirraa dhufu kun sharafnii fi maga biyya alaatii fi meeshaawwan biyya alaatiin asiin impoortii fi ekspoortiitti godhan kun haa wal madaaludha. Doolaarri kun akka inni wal madaaludha jedheeti kan yeroo ammaa akka ammaatti gama mootummaatiin haasa'amu. Gama ummataatiin gama faayidaa ummataatti gama jireenya ummataatti fi haala itti fayyadama namaatti gaafa deebine baay'ee miidhaa guddaadha. Yeroo ammaa baajaajiin akka biyya keessatti nu jedhee godhamaa jira. Kana jechuun immoo namoonni fakkeenyaaf akka naannoo Adaamaatti baajaajii 15,000 oltu jira. Baay'ee baajaajii 15,000 ol jechuun namni abbaa manaa tokko maatii 2-3 jalaa namoota bulchaniintu jira. Gara nama 30,000 itti miidhamaa jechuudha yeroo ammaa kanatti. Baajaaji qofa irratti. Kanaaf faayidaan inni kennurra bu'aa inni miidhaa inni kennitu caalaa jechuu barbaadani. Okay, guddaa galatooma jecha guyyaa har'aa kana jechuudha. Boolorra gara boostaa hin deemtu baajaajiin jedhan natti fakkaate. Anillee odeeffannoo xiqqishoota akka hin qaba. Yaani dhugaa keessanii jechuu fedheeti wanta ani madri wallahi rabbi haa laaffisu. Tarii waan kana keessa faayidaanillee argamuu mala jechuudha. Maaliif jennaani doolarri amma akka malee kana ol ka'e jechuudha. Ol ka'uun doolaara mootummaa biyya keenya san keessatti akka jireenyi qaaloftee samaatti tartu taasise. Tarii mootummaa akka mootuyyuu yaani yoo doolarris gabbu meeshaan biyyaa gadi bu'u abdii qabna jechuudha. Akka immoo yaani osoo bakkuma duraatittis deebuu baattee aguma tokko wanti waa gaddee ba'anii uummanni kaa jiraatuu danda'a. Kanaaf rabbi haa laaffisu deebii gahaa naa kennitanii guddaa galatoomaa isiniin jedha. Tayyib mee wantoota asirraa galchuun dhowwame hamma tahe wahii nuuf ibsitanii jirtaniyyuu. Shaanxaniin banama biyyatti mi'aan amma akka kiyyatti waa hedduun harkaa qaba. Akkuma mataa kiyyaatitti jechuudha. Waan yeroo gabaabaa keessatti yeroo rabbina laafise hin gale jedhee abdii qabuu fi wantoota akka gallaayaa biyyee danfisuu, maashina buna daakuu, maashina shunkurtii daakuu hedduudha. Meeshaan mana keessatti fayyadaman jechuudha. Kanneen isa juuzii cuunfaa juuzii maal jedhanii Maashina juusii akkasuma achitti kan laata kan jedhamu sun. Kunneen hin dhorgamaa wanta jedhu isin gaafachuu barbaadanillee baay'ee isinitti hin dheerisu. Maaliifuu dandeettii gaafii hin qabu warra ammootu iyyuu hedduu takka hin gammadellee namni gaafa gammade. Sirriidha waan rakkoo qabu. Gaafii babbareeda nu gaafataa jirtaa wanta sibicha osoo hin taane uummanni keenya warri biyya alaa jiran barbaadan keessaa gaafii ijoo nu gaafataa harka nullee aga dandeenye sii deebifnee abdii qabna. Gaafii dhadhamma gaafatte shaanxan dhiiba namaa baramee ni fattashamaa jechuu barbaadde na fakkaatte. Meeshaan immoo meeshaa xixiqqishoolee mana keessaa akka maashina juusii wanta kana xiqqoolee maashina bunaa kana qabannee galuu hin dandeenye na fakkaata gaafiin kee. Walumaa galatti waan maashina wal qabatu yeroo kan hin galletu isaa. Gizee ammoo maashinni xiqqaa ta'ee guddaa ta'ee wanti akkas jedhu hin jiru. Maashina shaanxaa keessatti ta'ee shaanxadhala kaargoo ta'ee qabatee abbaan hunduu kan galullee meeshaan maashina wanti maashina mabiraatiin dalagu wal qabate biyya keessa akka hin galle taasifamee jira. Kana dhiisiti uffannummaan uffata addisii ta'eetiin hin jiraame uffanna sirraa waa qaba uffanni addisii gizee ta'u wanti akkasii sun biyya keessa akka hin galle taasifamee jira. Uffata moofaa yaani isarraa jirtee ni naala sanii yoo ta'e malee uffanni addisiin
biyya keessa hin galu jedhamee jira. Televezyiinii fakkeenyaaf moofaa kan achitti hojjetteetti yeroo dheeraa dalage yoo ta'e malee haarofti wanti biyya keessa galu tokko illee hin jiru jedhamee jira. Ashaan baay'ee irraa asufteetti gaaffii biraa yoo qabaatan itti fufuu dandeessu. Garuu kanuma irratti maal jechuu barbaanne isin fakkaate. By the way, meeshaa achitti galuuniif osoo xiraati yookiin immoo ciminni isaa addaan jijjiirama garaagaraa yoo kan qabaatu ta'e alatti meeshaan biyya kana keessa hin jirre tokko hin jiru. Meeshaan elektirooniksii hundi isaa fakkeenyaaf eelee buddeenarraa, eelee maashina daabboorraa, wantoota adda addaa maashina juusirraa, akkuma san immoo maashina keekirraa, maashinii gosa kamiyyuu kan biyya keenya keessa hin jirre hin jiru. Wantoonni elektirooniksii ta'ee jechaadha. Tariitii kana meeshota adda addaa warroonni biyya alaatti bittanii galuudhaaf hawwii qabdan osoo biyyuma keessatti osoo hin galin illee maatii keessanitti ergatanii waagaan isaa baay'ee dabala. By the way kanarraa yeroo haasa'u meeshaa mana keessaa fakkeenyaaf warri keenya duraanii bireedistii guddaa kana baay'inaan itti fayyadaman maal jechuun diriidhaaf itti fayyadamu jechuun shangoodhaaf itti fayyadamu. Inni sun yeroo san qarshii 4,500 sanuyyuu jedhee uummanni mataa qabataati. Har'a isaa kana mirri meeqa akka qabeenya dhaabbataa tokkotti qarshii 14,000. 14,000 ta'e argitanii jirtan viidiyoo kana jechuun viidiyoo kana jala wallaan akka kiyyatti hedduu rifadhe jechuu sanuu fuuldura jalqaba viidiyoo jira gaafa sila distii tokkicha 14,000 jedhaniin alhamdulillah ala kulli haal. Haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Gaaffiiwwan akkasii sunillee osoo manni asumaan hubataa deemee hordoftoonni keenya sirreessanis umma firii faamilii hundi keessan immoo koota agarsiina walaa jajjabeessan jecha dhaamsa kan kuwasee achi dabarsa umurraa mootuu yaada ishee. Gaaffii ajaa'ibaa takkaan abbaa maammeetii qaba. Isin hin gaafanne abbaa maammeesaa dura waan jabaa isin hin gaafanne. Gaaffii kanarratti hin adabamtanillee yoon deebisin yoon mootiyyuu deebiftanii badhaafamtan. Adabamuun dura gaaffii kiyya chaalenjii kanaan dura maal akka adabamuufi akkuma san immootu atillee egaa namni nama waa gaafatu beekanii yeroo tokko tokko abbaan madarak illee yeroo itti adabamutu jira. Kana jecha dura badhaasa fi kitaabni osoo gaaffii hin gaafatin dura. Gaaffii yoo dhabdan afaan arabii waan tokko jettu jechuudha. Ani jedhee ka'ee wanta san jettu yoo argattan immoo kala Sumaalis hin badhaasare waan dhugaa wahii jechuudha waan daawwattoota duratti nan sobsiifne. Kuma salphaa wayii ilaalee qabadha waan itti ulfaana. Rakkoon qabu.